waliin qoodachuuf warri gara dhuftan Waaqayyo bara keessaan haa eebbisu. Ammallee dabalaa akka walitti rukutaa goofticha. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Guyyaa irraa sagantaa baay'eetu jira magaalaa Finfinnee kana. Egaa akkuma tasaa dhufee walirra oole nuti isaa idduma iddootti jechuudha akkuma isaatti walii qabanyee homaa gaggeeffachaa jirra. Baga nagaan dhuftan jabanni Waaqayyo bara baraan jira. Booddee bal'inaan namootaan galateeffachuu qabu baay'ee waan jiruuf booddee sirriitti tokkoon lama hidhee galateeffadha. Maaf garuu daqiiqatti Waaqayyo waliin waaqessina. Waaqayyo isin haa kabaju. Jabanni Waaqayyo bara baraan jiraata. Haleluuyaa. Kunoota keenya harkaan walitti rukutaatu gara galatti naasifadha. Haleluuyaa. Faarfattoota jaallatamoo akkasuma bootii wangeelaa, paastaroota, raajota, keessummoonni gurguddoon iddoo kanatti argamtanii cidhaa guyyaa irraa kana walii kabajuuf gara kana dhuftan ammallee irra deebi'ee jedha Waaqayyo isin haa eebbisu. Harka keessa walitti rukutaa guddaa. Akkasuma booddeellee kaasuun koo hin oolu abbaan koo tarree wataree irra durgeenya jedha. Tarree wataree duuba koo dhaabbatee inni jilbaana gargaara malee miidiyaatti ba'ee beeku akka ta'u. Tarree yoo carraa jiraate daqiiqaa lama waan dubbachuuf ta'ee yaada. Hunda keessa Waaqayyo isin haa eebbisu. Haleluuyaa. Gooftaa Waaqayyo.